achi dhufeetiin hin jedhe mootuyyuu hospitaalatti hin deemine hooggansaan waajjira eegumsa fayyaa aanaa raayituutitti hooggansaan achitti hin deeme achittis uummata tajaajilaatiin ture jechaadha. Yeroo achi tureetiin hin jedhe hooggansi nama hin tuffanne uummata hin tuffanne akkasumas ammoo waan uummanni kenna rakkatu yaadus nan beeka. Nama akkuma isaatitti guyyaa hojii maneejimentiis asitti hojjenna hojii ammootuyyuu nama yaalus walduukuma oofna jechaadha. Hojiin martinuu cicciteetiin nafu yookiin harca'eetiin nafu haaluma kana osoo jirru haa ta'uti namni olii gadi socho'uun dirqama. Manni sun ammoo uummata goota raayituun dhugaa rabbiiti. Bakka hedduu laaleetiin hin jira, bakka hedduu hojjedhee jira. Hospitaala Gobbaa hojjedhee jira jedhee hospitaala Ginniiriirsi hojjedhee jira. Haa ta'uti asii qaxarriin keessa Wallagga jedhee jira. Wallagga keessa ammoo tuyyuu qeellam jedheetiin hin jira. Qeellam keessa ammoo aanaa Hawwaa Galaan akkasumas ammoo tuyyuu aanaa Sayyoo kan jedhamu namni warri achi na beeku. Namoota baay'eetu nama ammayyuu komentii achi na ergu. Kanaaf maatiin kiyya naannoo kana waan ta'eef naannoo Baaleeti waan ta'eef Baalee keessaa aanaa Agaarfaa waan ta'eef achi asitti jijjiiramuun ammoo dirqama. Achi asitti jijjiiramuun dirqama waan ta'eef naannoo yeroo takka dhiifama waan amma isin muudateef waan ammoo olumaa gadi Baalee kana baadiyyaanis gammoojjiinis maaliif naafti qayyaru gammoojjii yookiin ammoo yoo aanaa raayituu silaqee jira jechaadha. Aanaa raayituu haa dhaqu malee ummata san sirriitti jaaladhee jettiin hin jira. Ummata goota. Ummata yoo ilaalteetiin jettu ummata kanatti tuffatta. Garuu keessi isaa waa qaba. Ayyee. Ummata gaariidha. Ummata goota. Kanaaf akka carraa ta'eetiin maatiin kan naannoo Agaarfaa kana jira. Booya wayii deemuudhaaf nama roobee kana jechaadha. Namni baay'een namoota iyyuu ni beeka jechaadha. Naannoo Agaarfaatti maaltu ta'e makiinaa irra baheetiin battalatti ijoollee ol adeemtu. Ijoollee kichuu akka fixeetiin jedhe beekuu gurraa qaba. Namni baay'een jechaadha. Achi dhaquuf manna haaraa roobee isa haaraa osoo hin ta'in manna haaraa isa gabaabaa isa aroogee san jechaadha. Yeroo achi dhaqeetiin guyyaa adiidha halkanii miti. Dargaggeessi tokko fagoodhaan hawaameetiin jedhee dhaabachuu hin dandeenye nan beeku isan beeku. Sagaleen kennan dhaga'amu. Sagaleen isaanii dhaga'amu. Sagaleen dhaga'amu. Kennan dhageettan Amma dhaga'amu haruuf. yaa taati illee deemu jira waan ta'eef waan amma irratti fookasaa godhatu. Gaaf wal dhageenna. Amma dhaga'amaami. Nuti isin dhageenna isin dhageettu nu dhageettaniiti. Isin dhageenna xumuraa jiranii bes isin dhageenna. Kanaaf naannoo mannaaraa sana yeroo dhaqeetiin jedhu naannoo sanitti achi kalaayeetiin jedhe namni wayii dargaggeessi wayii fagoodhaan nawaamee maqaadhaan nawaamne maali naan hin jenne achuma ani jalaa deeme yeroo sanitti shakkee jedhalle akka wanti kun waan gaarii isaati jecha. Maal jedhee isin waame mucaan isin waame kun karoo isin waame. Akkuma seeneen wayyee. Maal jedhee isin waame? Maal jedhee isin waame? Ante waree naan jedhe amma gara duuba waree illee naan jedheetti jira jechaadha. Namichi yeroo waree naan jedhu san nama gammoojjii wayii ta'uun oolu jedheetiin xiqqoo duuba laaleetiin hin jira jecha. Kanaaf naannoo gammoojjiitti amalli namni ittiin wal waamu waree akka jedhu sun wannidha. Eegas dhaabachuu hin dandeenye dafee seenee hammannaaraa sana dafee inni illee dhufeetiin na dura tare. Mobaayilii narraa fuute naa fidii mobaayilii maali amma kiisii narraa fuute. Sa'a meeqa? Sa'aatii tokko walakkaadha guyyaa keessa. Ganama keessa. Yeroo an achi wanni jedhee lakki amma sirraan fuune siin beeku nan beeku. Ergas fidi malee booksi maan bakka na qabeete jedha jecha dhahiinsa akkamii akka na dhahiitiin hin jedhe
yeroo sanitti hin beeku gara mirgaa kana na dha'ee jalqaba ergasii ammoo ammallee jedhee hin fidde moo hin fidduu naa jedhe amma immoo kana bitaa kana na dha'ee jechaadha ammas natti deddeebise warri naannoo jiru warra dargaggoota hin jiru dargaggoonni sunis Oma tokko maanni jenna mobaayila maanni jaarsa bututaa tokkotu mobaayila hateetiin jedhe abbo lakki ani naanne jedheen yoo adaraa rabbi adaraa mangisti nan tuqin jedheetiin anni jedhe kana jettaa jedhaniitiin natti deddeebise amma ka inni na dha'u caala warra duyda duubaan na dhayitu jira amma ulutaalee kana dhayitu jira kun na dhiita kun na qabala kun akkam akkasin kiisii keessan daseera jecha kun asiin na seena kun duyda duubaan na dha'a ani nini booddee irra jecha waan godhu dhabeetiin gara na laala namni na takka hin jiru jechaadha namni namicha kana dhiisa jaarsa kana dhiisaallee namni naan jedhe tokkollee hin jiru ani naannoo sun naannoo uummanni itti baay'atu waan ta'eef naannoo mannaaraa samitti qaxaafiin akkasii naannoo san hin jirti waan ta'eef namni hidhataan illee taatu naa dhufa jedheetiin akkasitti jedhe jechaadha ani na ajjeessan jedheetiin lubbuuti baraarfachaa akkasii garuu hidhataa wayiitu naannoo san tokko nagarree haa ta'uuti namni wayii gindiiritti hin beeka namichaan kuni gindiiri yeroo raayituu deemu hin beekaa jedhee xiqqoo si'annee jedhe ergasii xiqqoo tasgabbaan nama akkasuma wanni jedhaniitiin ergasii moobaayilii an qabus hin fudhatan jechaadha as keessa yoo tana taate moobaayilii ta'e fudhadha garuu nan dhahin ilma abbaa akka kiyyaa qabaachuu dandeetta nama obboleessa na fakkaatullee qabaachuu dandeetta jedheen na dhaga'uu hin dandeenye inni na dhaga'uu hin dandeenye tiyya gaafa na keessaa fuudheetiin hin jedhu tiyyammoo naa fidi naan jedhe akka na keessa tabiraa na keessa jirtu jecha akka waan na hattuu ta'e maal hin jennaan bakka isuma fudhate nama biraatitti dabarsee jedhe anaa miti kaatti kiyyallee jennaan lakkanaam amma na bira darbanii dookumentii adda addaan soorama bahuudhaaf dookumentii fuudheetiin hin deemu dookumentiin kiyya narra addaan akkaawuntiin adabaabar maal taatan irraa nu haa darbuu heddammoo maalinni kanaafi dookumentii jennaan dookumentii kun ammoo kun borsaa isaan bana borsaa gurraachi san akkuma viidiyoo irratti agartaniif jettan ani agarre viidiyoo waan wanni jedhe sani kun kiisii kana na lixa kun ammoo asiin na lixa kun ammoo borsaa san na fattasha jecha yeroo borsaa san fattashaniitiin hin jedhan ani baadiyyaadha obboleessa kiyyaa jecha uma jiru isinitti himuudhaaf barzaafiidhaa fi firii goommanaa biteetiin achi keessa kaa'eetiin hin jira maaliif facaasuudhaaf yeroo ganna waan taateef goommana yoo gurgurataniitiin hin jedhan hagam akka waa bitan hin beeka barzaafillee gurguratanii lafti kenna lafa jaldeessaatti barzaafii ammoo wanti karkarroon hin tuqu jaldeessi hin tuqu ani saniif ganni galeetiin hin jira san borsaa kana keessa borsaa san keessaa ba'a ammoo dookumentii kiyyas fudhataniitiin hin jira dookumentii kun ammoo maal dookumentii kana ammoo eessaatti naan jedhan waan dookumentii eessaatti naan bakka gariin kolfillee na qabee maalillee na jedhee akka bicha dookumentii hinatti kiyya keetii waan jedhu natti fakkaata dookumentiin kun waan ani ittiin si tajaajilu waan jechuun kiyyallee keetillee jedhaan waan jechuu wayii akkas natti dhagama garuu na dhaga'uu hin dandeenye dookumentiin akkaan fudhanne haga na tumanii poolis xaabiyaa mannaaraa walashee duyda duubatti achitti nu geessan gaafa nu gaafatan ammoo isa gaafatanii moobaayilii na jala hateena jedhanii amma moobaayilii fi dookumentiin keessan isin deebi'eere aslattiin doktoraa fi abbaa qabeenyaa baay'een haasofsiisan biyya kanatti haasa'an beekanii opporoshiina malee argitanii waan kana ta'eef amma qissaan isaanii silaa osoo ana haasa'ee bareeda
hin dheerata malee beeytanii. Kun amma poolisa harka jira warra nageenya harka firdi shangoo waan kana dalayde waan nu goonu teettaniituma eeydan jechuu itti shidaa jirra duyda duubaan. Ilaa yoomil qiyaamaa hidhaan baatu. Ilaa yoomil qiyaamaa bushi ammaa miti. Qiyaamaa guyyaa buutu rabbi beeka. Bareeda amma ka isinin jedhu Abu Musaab. Isaan amma abbaa ijoollee meeqati jireenyi isaanii akkamii hawaasni kun bira dhaabbatuufidha. Mee haala amma isaan irra jiran kana nu ibsaa gaazilaa jireenya Itoophiyaa beekamama kan nu gabaabsaa nu ibsaa isin ishi. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. بليون كنا وري أستي ولدتك أبامني غرغر ساباك الناتي مرتك يسنوا ولا نموتو غلطوا ما ربي سنها غلطهم فتو كوال بين في كوال بين اللي جتشولا أباك إن ويتغري بيتني فول يوهي نبسا فول ما لساني كونهم دبت نما ركنا كيسا آخر جرو حقيقة دغا دبچودا namoonni qajeelatti isaan beekan jireenya isaanii beekan illee hin jirani fuuluma isaanii kana laaltanii uffata isaanii kadheen gadda kun haga ammaa dheen gadda ittiin dhahaman katinqaa fi guddaan argisan isuma uffatan jalaanillee yoo agartan nama gargaaramuu haqa godhatu ka rabbi ammootu isaa tumse keessa ka ifaajee hawaasa irraa qabu ka rabbi sagalee isaa addunyatti ol baase yoo jiraate obbo Waaqoodha. Seenaan akkanaa kun beeytan islaamummaa keessa hedduutu jira. Saati isinirraan fudhannuufi malee nama akkanatti rabbi wanni hamtuu isatti fakkaatteetiin rabbi khayritti isaa jijjiire hedduutu jira. Saniif gargaaramuun isaanii barbaachisaadha. Maatiillee maatii lama qabanii. Akkasiin umrittillee ammootu nama manguddoodha. Haaji Abdullaahi Anaajoo hin beeytanii nama guddaadha. Arafaat faati qajeelatti beekan jedheetinii yaada waggama kudhan dura jedhan. Haaji Abdullaahi isaan dura waggama kudhan dura jechuudha. Nama manguddoo yoo xiqqaate waggaa 70 yookaan 65. Kanaaf warroonni awwala gargaarsa jalqabdanillee waan bareeda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. برين نمن تقوى كان دوران ايغال لجراني حاج عبد القادر مي اكاتا نمن تسوچو اولالا جراني ابا كين كناف ميديا اصل الدين كان رتي امارس فان 50 شي جران حاج عبد القادر. الله اكبر. 50 شي نتكاتا نتو جولن 50 شي كنينه. لا جرا اسل لا جرا كونو اسان لين دغان وان سندل يدلالن سنران سني اولو دلغان اسان. حاج عبد القادر جيچو حاج عبد القادر عرفات دي ديداني. حاج عبد القادر اصلي حاج عبد القادر راكوما شنتما اينو اسني غليم غاف شاشه نوغله كوما شنتما بربانو حاج عبد القادر رانو ادبلني. كوما شنتما فين كوما شنتم نسان ران يغم عرفات دي ديداني. نونو مان غودانو دفه مانا كينا دعوتو نو كباجا ربي سانا كباجو سينا كفتاني يدا ملينا نوتو يداني كوم شنتم اسان مدالتو ادبلني. انت قاتا جرانجراني كا انا كدكتور اسيتي گمدي راو من انت قاتا جرانجراني ازغي تراومغان جري اور ابيو بار بالي وان جدن بيتني حاجي يوسف جرو بر اولي اچت لين بيتني وان دلغا اولي تاني كيسان دبنا تناف مو تكبيرات انا كمالين اجد اميتان كيسان دبنا شتم انت حاج عبد القادر يرو أما كان نما كوما كدلا ما في وحيد يسيل لا لاجر إيش كلا تنومت سنير رهرابنو إيه حكا إنسان حكا ديماني بلا جبونا خنم جرا تنومت نراجالات الرجالات داويم سنين جنة قمة شيسات نين أولي نراجالات دايلاني الرجالات دبارك ما الله جتا ربي سنير راجا رب دنيان تيسا ولا هرد يعني بارها هاتا سنير دنيان تيسا كي ورا بمسك من دعائي نمني قرآ جرو أصل الدين إن بيتني قالي كيو أدارو لين أرغت هذا في ربنا محابات akkasitti ammallee mee warra Itoophiyaa Finfinnee kanatti bilbila rabbi ol isin haa fuudhu.
كزائن السماوات في دجي ربي سني هاجبس وان سنيان قلت ربي سني أبليك هاجبس شير قرا ريبوست قرا دوش منبر اللي تكرات تسماوات ابو تتجي جل الباب منبر كذا منبر تا منبر ساجلا كان انا بدو اي كان اللي بودا كيسان ارغيتني اكونتي سني ارغ السلام عليكم ورحمه الله اوكي امتك يا قالف غاري نما كما قرا سدين ازرتني ابان كنكون دكتوري امتا إسا عمري إسا قوتو تجاجلا تري جراكينا بري سبا سبات إذان هجيت إيقالن كن برا بيلتي جران برا تيان نباسي تي جران إذني قلمتي برا سنين راقا أما جيشوني عمري كي يقوتو جيشو عمري كي يقوتو جيشو عمري كي يقوتو جيشو سنين قلم سبا سبات تيوري كينا يدو يدت أكون تياباتي نامبك أتجران يتجت تيلا فجران برا سنين نمك برا سنين راقا إيهاق أمات أمت إسا تجاجلا تري ربين قويتو كفورة بافتو جرين إساني طورتا بيوف ورقات ريفتو ديمو إلاك إفاجن تي أمتا كان برا سيفتي إفاجاتي أفاجف أمني كنسين هو بني كراكنا ربي أمتا كبيران سيغايا أجري درية سنتابا غريفي كنا فندم تكيسن وري موبايل بانكينجي هركا قبدن سلكي كيسن والباسا أكاونتي ساني سنتاهي متاني كأولي بوله هكامني وما أما هجون فراي جيرة إدنا نمرة اتراهي سنهار جولة إذانتي هارا مناوان إذانتي اتجيجيرة الكتاني كون رب الحافظ دكتور بلتلي لما قبجراني كمني شنتمني كمني إدمني نولد دربكون جارتي قدو ما جارتي تيكو غيتي جولة جارتي قدو دي مو جولة جارتي تيكو تراو چو جيرة مو فراي جيران لا لا مي بدا جيران يونا لمانا ميزوبيا كون رفين بو شمالي سابري ساو شنشن قباتا يو قران قباتا ديدا مشنشن يو قباتا قراني سده يو قباتا قران جها جارا لما هو جين ديدا مسا هو جين ديدا ميتوكو بطام كبارنو بيجوتو يجو أكاونتي ثاني نتيما أصل الدين أوه أولي تنارجتا إيه عرفات أولا تكفلي جلابة بيتا إيشي نمني ميديا كان رتي سدورة بري كان ننجرو بيتا دوران إيه أولا ست نوبنا وانا تبنتون شكفني أمتا كانت تتر والله العظيم لو كان انتينا مو انشوفنا تكاتي كمامة تميساتو ما إرجو بداري دي عرفات برا نا عرفات تقوم عرفات دياسبورا لا عرفاتي ويلي إنما سدورة اللي ندم عرفات اللي نبيك جيدا دياسبورا ندوركمون انتوكا إني كوما شنتم أمريكا تاير جه إنت ما يساعد قرين وان دياسبورا ده عرفات بر كأمريكا تياتي كعالماتي بر چاينا تي ما لگنو مارے دبين چاينا آهي آنے لگو شنتم عرفات ارگے سرید ارگا میرا کوکا بوگا أمريكا ده الله سكينا أصل الدين جرالافو ربي سرها جالته ربي سيها ملك سيادا مرادك ربي سيها جايو أكاباك إنك أنا جمع شيفته ربي سيها جمع شيسو ربي وسيها فورو نمهدو جمع شيفته وبلس كنا أصل الدين حاج عبد القادر مليون شنيتي والكتاية تقويا إيه ربي وسيها فورو أكاونتي أموتو نقطاتني ديمتني إن شاء الله يا مرا يرو واسكان أن نسران أمني وان كانت كل رب العالمين آمين جد آمين 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 جيبس إن كيستيتا كنتيبا جيبس ربي سيحاتاسيس آمين جد دانا عمري نودي بيت آمين هاوي توبو آمين آمين يا مرا يروز نسيتي تبان وان شيرون كنتو وان سبيشالي مالي سبيشالي الدنيا في آخرانيا ربوت آمين آمين دعائين السوتي أجانا رمبين وشيكو تقول دومي تينوتي سيكتي ديم أكاونتي ثاني نتيما أكاونتين كوما توكو أوسا كوما توكو كوما توكو إن بريسة في أنو يرى كوكو كوما توكو كولا سديت كولا سديت جهاتمي توكو جهاتمي توكو ديدما ديدمي جها سديت كوما توكو كولا سديت جهاتمي توكو ديدمي جها سديت كسي ما شاء الله تبارك الله
ميكا خيرين بنمتتوني قال ما هاجيتو وبوليس كنا سلدين كوما شنتما عرفات نما موتو وان كان بسم الله جئتني بنيتني كوما شنتما أول هرماتي رانا ما توكو وروني أسكيس جرتن مرتي كيسنومي بسم الله جداتي والرب لا في سر أباك إنك أما إذا موبايل بانكي كمان موبايل بانكي إن كبني تقالي سلكي ثاني مزاج الرابطة سايلنت الرابطة سلكي أسفورة سلكي ثاني كونو هركا كبني harkaa qabadha okay ummata kiyya qaalib gaarii namni kuma kura lama azirtan kun mobile banking keessan baasa mute godhadha afaan eegasisii kenna carra okay mobile banking isaanii isinii hima hundi keessan message achirratti eenaa jechuun san booda warri niyyata warri kuma shantama kuma dhibba warri ilulu yata rakkoon qabu sunniin warra mobile banking barbaadna amma kaammatti huccuu kana irraa jijjiiru ilmaan isaaniitti irraa uffata jijjiiru haadha manaa isaaniitti irraa uffata jijjiiru emergency naawon emergency barbaadna isa warri kuma shantama kuma dhibba kuma maalii boruuf tan galchuu kanaa miti birriin faayidaa qabu isa amma isaan edana iraata ittiin nyaatan ujoollee isaaniitti gizee galan buna bitanii ittiin galan nama kuma kudha lamaanati mana doktoraa oolanii harka duwwaa yoo golan doktora rahmatan goruu ijoolleen doktorallee rahmatan qabduu warra abaarsa tana nuti har'a yoo qalbii isaanii ala cabsine warra tumame san caala nutuuyyuu itti miidhama qalbii isaanii yoo nu cabde jechuun hin gargaarra jennee gadi baafnee halkan teessisaa bullee nuti ijoollee isaan salphifte san hin addan jirru jechuu kan asirratti ilaalladha lama miidhamuun qabani doktorri kenna. Akkaawuntii baafadhaa isinitti himaa miseejii achitti ustaazii naa eegarii jechuu akkaawuntiin doktor Waaqoo 1,000 banattanii hundi keessan banadha namni 10,000 jirta warri mobaayil baankingii qabdan waanuma dandeettu irra darbita waanuma dandeettu akka arafaat akka diyaasboora afaatti 50,000 miti hooma dandeettu akkuma doktorri kun gaafa rakkattuun takka dhayxe gaaf deetuun takka dhayxe rakkattuu san furu isin immoo warra galata deebi'uufii qabdanii jechuudha. Yoo isin beekuu baatanillee nama fira keessanii tatoo dhiiga keessanii namni kun yaalee hara galfachiisee jechuudha isin gara miti. Akkaawuntii isaanii isinitti hima 1,000 18 61 20 26 irra isin deebi'a 1,000 18 26 No, 18 61 20 8 waaqoo kadiri maqaan miseejii eeguu feena warri iluu jettan kenname isin nama ajajutti hin fiigina inni illee lubbuu ofiitiif kennita warra koomentii maashaallah akka ajaa'ibaatti deemaa jirti Asladdiin miseejiin deemaa jira miidha kun warra kennu laala ajaa'ibaatti gayaa jira warri kennaatiin hin jirtan ka dhibbaan ergaa hartan 500 kumaan kuno akka ajaa'ibaatti maashaallah miseejiin deemaara akka ajaa'ibaatti yaa'u jira kuno nuti warri barbaannu kana warri barbaannu warra duubeeti miti ka duubee ka iluun faanti torban booda arra erganii torban booda si ga'u isaanii homaan goru now just now emergency akka yoo deetuun itti dhaytu emergency isaan yaalan sanitti warra galata deebuu barbaadan amma 200 200 iluun torban booda ergurra warra har'a birri Itoophiyaa 100 erguu barbaadan wallahan iluu yoo taate namni haga anaa itti miidhame jiru miidiyaa irraa nama qixa natti miidhame namatti miidhame hin qabu iluun hin beeytani sirrii gala miti qixa anatti miidhame oromoo takkatti miidhamne iluun ka iluun 200 torban booda gayurra emergency isa edana ga'u isa edana bira ga'utu isa fayyada sirrii gala miti gurun dhaqu ka iluun hin gaya torban booda gaa hin dubbifnalle rakkoo miti irra isin deemaa jiraa jedhan kayni rabbi mana keessanitti ol haa deemtu iyyuu qajeelatti rabbi isinirraa haa jaalatu irra isin deebi'a xilxila hayattu saayilanti irraa kaasaa akka uummanni mirqaan silkiin isaanii sagaleen qabdu maashaallah akka bishaaniitti yaa'utti jira rabbi isinirraa haa jaalatu wallaahi abboo isinirraa haa gootu wallaahi dhaga'u ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له Sagalee saayilantii irraa baasaa sheessaar moobaayila. Moobaayila isaanii saayilantii irraa baasaa gurratti nu haa Ilii yaa dhagaan jetta. akkas Hin dhageenye sagalee haa dhagahani. Tole tole. Wal abdii wanni moobaayil illee meediin Itoophiyaadhaa beekta. Sagalee isii tana dabalaame. Awwaara koo qabaayee.
Rakkoo qabu. Dhaggeeffadha. Kalee deengad dayyaa turte mi? Kanuma kana irra jira. Eshi dhaggeeffadha. Iyyite iyyuu baattee deemaa jira. Namni 13,000 as jirtan kun hundi keessan warri moobaayil baankii qabu. Diddi ammoo moobaayil illee gammadde na fakkaate waan akkana sanii miti. Moobaayil illee gammadde na fakkaate birrii akkanaa takka agarteetiin hin beektu. Namni gaafa gammade waan jedhu hin danda'u. Waan jedhu beeku jecha dhawu. Illee qajeelatti gammachuu qabdi akka ajaa'ibaatti ammoo gabaatti jira maashaallah tabaarakallah. Hayyee. Dhaggeeffadha. Irra isin deebi akkaawunti isaanii warri qabati warri amma dhuftan. Doktor Waaqoo sappoortii godhaa jirra. Mooraalii isaanii mooraal kaasaa kafalaafi jirra. Akkuma mootummaan xoorataa baase nullee akka hawaasatti umrii keessa guutuu nuuf dadhabdanii haadha keenya yaalaa turtanii abbaa keenya yaalaa turtanii obboleewwan keenya yaalaa turtanii ana ali keenya yaalaa turtanii jennee galata galchaafii jira waan ta'eef namni 13,000 as jirta warri moobaayil baankingii qabdan waanuma dandeettuun walirra buuteetiniin galaana taati isinii galee miti walirra buutee galaana taati hundi keessan dhaggeeffadha 1,018 61 26 Doktor Waaqoo maqaan jedhu isinii dhufnaan waan rabbi sii laafise kilik itti godhe. Doktor Waaqoo isinii jedhamti maqaan iyyuu Waaqoo guutuutiin wal fakkaata. Nama wajjin taa'eetiniin Doktoro Jeneraal Waaqoo guutuu gorseetiniin wajji haasayeetiniin beeku kuno wallaggaa waa Jeneraal Waaqoo guutuu dhufee nama baala ta'anii ana itti fidanii jaan isinii galee miti. Isinii galee thank you so much ulfaadhaa galatooma. Teeleebirrii warri jedhu jira teeleebirrii hoo hin qabanii. Iyyuu eegalte. Teeleebirrii jira ustaaza. Silkiin iyyuu eegalte. Kaashaappii zeelii nama jedhu jira. Iluu nama zeelii jedhu kana nuu dubbise. warra waadaa seenuu fi kaashaappiitti deebina ka moobaayil baankii kana daqiiqaa 20 takka jalaa fidhee. Moobaayiliin amma iyyaa jirti gammadaa irraa amma dhageenne. Irraa fuudhi namni hin deema irraa fuudhi ka zeelii itti kennu. Zeelii. Diyaasbooraan taa'ee sin dhageeffatu itti barreessu itti kennu arafaat irra erga. Zeelii arafaat irratti jettu kun arafaati konneekti godha arafaatiin. Ilu. Zeelii warri zeelii barbaadan arafaatiin dubbisa. Ilu irratti godha ilu irra wayyaa. Ayyee keessan dubbisa warri asin barreessitan qawaadaa seentan. Asumas barreessaa seenaa. Tamee kiyya thank you so much ulfaadhaa galatooma. Miseejiin addaan qoore moo deemaa jira ustaaza? Deemaara. Jabaadha akkaawuntii warri hin qabatin haga ammaa warri akkaawuntii hin qabatin 1,018 61 26 Waaqoo Kadiiri Doktor Waaqoo Kadiiri maqaan. Tamee kiyya thank you so much thank you ustaazni keessaa baasanii haa kennanii fi warri giifti illee keessaa qabdan rakkoo qabu. Diyaasbooraan baankiin dhayinuu baankiin qabnu minamni jettan kennaafi kun ustaaz irratti keessaa akka itti baasanitti rakkoo miti. Arafaatee dubbadhu mee dhufe? Abaazaan dubbadhaa dhufe? Nama baay'ee namatti tola. Hawaasni keenya ka gaddaa fi gammachuu irratti illee wal bira dhaabata. Namni har'a abbaa keenya gammachiifte haga ruhii ati jirtu gammachuun si haa ramadamtu. Izni rabbiitii fi si'ii fi deeyni haguma qaratare haa tayu. Nu gammachiiftanii gammachuun teessan addunyaa akhiraallee walitti haa dhaabattu. Abbaa keenya nu gammachiiftanii waan qabdan bira nu dhaabattani. Abboo gammachuun teessan addaan hin ta'ini bira dhaabbatu mal namaati. Khayriin gariin sharrii uffattee dhuftii jedhanii doktora keenya hunda warra asirra taa'ee shanii waan kennu dhabee koppiliinkii fi ergitanii akkasuma taa'ee intala jirullee hunda keessan ijoollee hadha hiyyummaan isin haa laayitu wallahi ni aamin jedha na hedduu hiyyummatu rabbiitiin qalbii nu gammachiistanii isinii gammachuun addaan hin jedhin in taane isin mutanii barakallahu fiikum
Keetichi bakka neetworkii jiru. Sheeka maal taatan? Neetworkii qabdanii? Sagaleen kiyyan jiru? Inta nafaa maal beeyna? Shorxaa sodaatanii neetworkii dhabdanii? Nagamu sagaleen kiyya. Neetworkiin kun sagaleen tuni taa buuzarriiti moo nu bira neetworkiin? Neetworkii sheeyni ta'uu dhiibu shorxaa sodaatuun oola. Isin biraa garuu moobaala biraa ka jeeqaa jiru jira moobaala sandaam saayidhaan warra sanii. Inda gaama Amma hoo jira? Jaalala doktora qabanii bar jaarsaaf jaartii miiliyoonni hordoftaanii dhaggeeffatanii ati beektu arfan. Tilkii nama tokko ittiin qofu bara uummanni kun doktora kana hin jaalata. Asli. Oo. Gizee tokko dalagaa seenaa dhiifama wajjin laal telefoon isaa fedha alleen ati yoo kaayiroo ta'e tiree 50 ergita alleen 50 saniin erga telefoona fedha maqaa guutuu waan argadhee jira. 50 Allahu akbar tokkummaa kiyya rabbi siyaa. Tokkummaa keessaan teekisti naa godhi lakkoofsi isaan asii erga. Tokkummaan 50 ergaa jedhe du'aayii godhaafi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Isin dhaggeeffachuu jirra ulfaadha warri waan kanatti jirtanii. Yaa'u ol nu baaste kaasilaa nama muraasa. Obboleetti keessa tokkummaa abbaa keenyaaf 50 jedhee tokkummaa rabbi haa jaalatu rabbi si haa milkeessu. Yaadaa muraasa kee rabbi si haa gayu. Aamin aamin. Ulfaadhu tokkummaa. Ayi ani asli waanuma xiqqoo jedheeti waan ofii danda'u arjooma. Aishi. Dhugamatti dhimmi kun hedduu nu aarsellee hedduu nu saalfachiisellee. Namni gaafa abbaa keenya kanaa ol bahe nama rabbi ol baase godha nama rabbi mul'ise. مرتي قباتي في اللين كنو بارك الله فيكم لما كنو كان يودد أبو جرابر الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ما شاء الله نداقى النفقات ورش جرسوني الدونا ما كان فتشيسال لي أتو الربي قده كان الربي يجرو كيست ورا روبيتي في ملتو غافي دي فنرا إيرو روبي كسوما من قدو فيه Hayyoota biyya san jiran hundaafuu wanna kana kalamuun deebine abdii qabna. Ammaa fi oma rabbi fedhetta isaan illee kun xuratarra jirani. Keeri moo'itiif rabbi fide. Nullee rabbi carraan asin nu argamsiise. Amma waan isin kakkajeeltanii sodaattan sanii kuma dhibba sanaan isinii kenna. Akka wanti naa Allahu akbar Allahu ebbisani shatamni ya rabbi sirra jalata Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ebbisa me harka ke ol qabi ebbisa du'aayin abbaan qabduun maqammaan keetu izni rabbiitiin ebbisa dhamee bakka jirtu harka ke obboleessa keenya ebbisa ta'an baabitaallee mirga sii haa taatu amiin ebbisa ta'an badhiphattellee sii haa bal'attu amiin amiin ebbisa zariin zarii teetiillee hundemmaan hundee teetiillee ollaan ati bultee fi gandi ati bulteellee ka eebbaa haa ta'u. Waanti teellee faana barakaa haa taatu wanni ati dubbattee fi wanni ati raawwattellee waan barakaa haa taatu. Abuu Zarri sagaleen teessanii rabbashti. Laa bareeda jirti nu bira uummatatti. Sagaleen kiyya doktora. Injira oofa. Eebbisa izni rabbiitiin isin hunda doktoraallee isin hundayyuu abbaa qabeenyaa addunyaa aalamaa rabbi isin haa taasisu. Aamin aamin. Abboo ijoollee wallaahi deyni isin hin argini baarakallahu fiikum si duuballee inshaallah du'aa isii goona makkaarra. Ilu atillee waa gurrara nu buusi ka Ameerikaan takkitti maatitti ola guddaadhayyuu eebbisaan kuma dhibba jedhe. Uummanni illee koomentii jalaa kee dhaga'uu fedha ilu jedhaa ture. Abuu Zarriin sagaleen isaanii hin dhaga'amumi. Qoya haftaamii tokko qabne hiriyaa eebbisa. Eebbisa caaltette. Haftaamii qabne qoya. Eebbisaan jalliseetumaan haftaamii namni akka eebbisaa tiktook irraa haftaamii ni jiru tumme. Eebbisaan asitti haftaamii gaafa jiru qabbannu. Ani warra komentii kanaaf irraa dadhabeen illee akkuma eebbisaan kennanii kenna ashaadha. Akkasii. Iluu yoo bira ol tare boro sagaleen rabbashaa keessa waan illee kuma dhibba kennaa jedhe iluun.
ما شاء الله إلون كأنه مثلا يصلي بس كذا كذا متي إلو برضو أتوسو ينجر إلو فدا إلو فدا أمة تك هفتامين تو تك لك هافتامي ما والله إلو في هافتامي ما جعل لنا ما ربي إلو نمني برتي بكجرتو سها أبدتني آمين إذني ربيتين بكجرتو سها أبدتني هفورك أما اللي شتوش على أرجع هنا ما جري أجري إساجب بني سكاتا إلو جدني أك أمني أسيجدي أمنتي سيبرسون خيرين تربي برتي هبروف ربهم آمين آمين ملكي في سعادان سبرها قوبت آمين وان أتي أولتاتي يو تكو تشكية تاتي مالي نمني برو تكم بيكني آمين إن شاء الله أولتاي ملتلو بلا انت لبديتي بلا قربا بدي سرها شفتو وما سن أرجين وما سن دندئني بارك الله فيكم قالت ما ألفاتا مسجد تابتيرا نمني كنا Anis maqaa ustaas Kamaal Heebbooti jechuudha yeroo baay'ee namni isaan hin yaadatu ilmoo qabaatee ilmoon isaa yaadattu hin jirtu. Ani yeroo hundaayyuu onnee fi ijati yafoo hin badanii maqaa ustaas Kamaal Heebbootiin 30 nan gargaaraan. Xiqqaan irratti illee didama itti gabadabala dhufaa 50 guutu. Kuma digdamaa sadiitti nuu dabalaa 50 ol nuu guutaa kaa du'aa ajaa'ibaa isinii goona. Nama lamaan kennee barta akka 25 tajaajiltii kennee 25. Hunda caalaa immootu folowariin kiyya 80,000 yoona